Ergamaan addaa United States kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu ulfaataa waan tureef yeroo gabaabaa keessatti bu'aa barbaadamu argamsiisuu akka hanqate dubbatan. Mariin nagaa kun hanga milkaa'utti kan hojjetan ta'us ibsanii jiru. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Rakkoowwan gola Itoophiyaa keessatti dhalataa ture furmaata waarawaatti kennuuf qaamoleen garaagaraa jaarsummaa ta'aa turanii jiru. Waraana kaaba biyyattii keessatti baatii 24 oliif kan ture jaarsummaa gamtaa Afrikaa, Ameerikaa jaarsummaa qaamolee birootiin Afrikaa kibbaa magaalaa Pretoria goolabbii argachuun isaa kan yaadatamudha. Waraanni mootummaa federaalaa fi woboo yookiin kan mootummaan abawoo shanee jedhee waamu gidduutti erga dhalatee waggoonni 5 lakkaawwamanii jiru. Walitti bu'iinsaa fi gaagama qaamolee lamaan gidduutti deemaa jiru hambisuuf jaarsummaa biyyoota kanneen akka Keeniyaa, Noorweey, Ameerikaa, Igaadii fi gamtaa Awurooppaa yeroo garaagaraa keessatti nagaa waarawaa fiduuf yaalii marsaa lammaffaaf taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Kanarraa ka'uudhaan ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer mariin dhiyoo kana gaggeeffamee ture jira jechuun himeetee jira. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi woboo kan mootummaan abawoo shanee jedhee waamu ulfaataa waan tureef yeroo gabaabaa keessatti bu'aa barbaadamu argamsiisuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Ergamaan Ameerikaa kun marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi woboo yookiin kan mootummaan abawoo shanee jedhee waamu gidduutti Tanzaaniyaatti godhamaa ture irratti jaarsummaan hirmaachaa turanii jiru. Mike Hammer bu'aa barbaannu yeroo gabaabaa keessatti fiduuf ulfaataa ta'ee jira. Yaada jedhu kan laatan walgahii koreen dhaabbii hariiroo alaa koongireesii Ameerikaa kamiisa darbee dhimma Itoophiyaa irratti marii gaggeesse irratti akka teessimamee jira. Walgahiin kun koree dhimma Afrikaa ilaalu jalatti mata duree Itoophiyaa abdii fi balaa haala yeroo imaammata Ameerikaa jedhuun kan gaggeeffamee ture. Mariin kun abdii fi balaan Itoophiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubachuu fi dhiibbaa imaammata alaa Ameerikaa Itoophiyaa fi naannichatti qabdu irratti kan xiyyeeffate ture. Waraana gaagama kaaba Itoophiyaa goolabuuf gahee olaanaa kan bahan Mike Hammer waliigaltichi milkaa'ina guddaa ta'uus walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti gaggeeffamaa jiru marii nagaa akka xumuramu dhiibbaa gochaa akka jiran dubbatanii jiru. Qondaalli kun walitti bu'iinsa naannolee lamaan keessatti gaggeeffamaa jiru biyya isaanii akka yaaddeessu miseensota koree kanatti dhaamanii jiru. Lolli kun gaagama lubbuu, sarbama mirga namummaa fi mancaatii dinagdee mudachaa jiraachuu himuun qaamoleen lolatti jiran lolarraa akka of qusatan hubachiisaa bahuu isaanis dubbatanii jiru. Hidhattoonni garaagartummaa isaanii gara mariitti fidanii akka furan waamicha dhiyeessinee jira jechuun kanuma hordofee waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa abawoo shanee jedhee waamuu fi mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti mariirraa turuun isaas ibsee jira. Mike Hammer dhibdee jiruu fi waraanni furmaata akka hin taane hubachiisuun ji'ootaaf dhiibbaa gochaa arga turanii booda qaamoleen lamaan gara marii Taanzaaniyaatti dhufu dubbataniiti jiru. Furmaanni hanga argamutti yeroo fudhachuu danda'as jechuun kan dubbatan. Mariin Taanzaaniyaa guyyootaaf mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan abawoo shanee jedhee waamu gidduutti gaggeeffamaa ture milkii malee akka xumurame qaamoleen lamaan ibsa sadaasa 21 baasaniin himaniiti jiru. Ergamaan addaa Ameerikaa Mike Hammer dhugaa bahumsa koree dhaabbii hariiroo alaaf kennan keessatti furmaata barbaannu yeroo gabaabaa keessatti fiduun ulfaataa marichi ulfaataa ture Daar es Salaam torban lamaaf walakkaa turre jijjiiramoonni gaggaariin jiru furmaanni karaa nagaa hanga argamutti murannoo qabna jechuun kan dubbatan. Mootummaa fi woboo kan mootummaan abawoo shanee jedhee waamu gidduutti bu'uura kennanii fudhachuu irratti murannoo fi fedhiin jiraachuun barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru. Itti dabaluunis rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mudate furuu fi tarkaanfii waraana fudhachuun furmaata akka hin taane fi mootummaan karaa marii nagaa furuu akka qabu ejjennoo Ameerikaa ta'uu mootummaan Itoophiyaaf beeksisuus himaniiti jiru. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjechaan adeemsa seera malee raawwatamu dararaa fi hidhaan akkaan yaachisaadha kan jedhan Mike Hammer kana mootummaaf ifa goonee jirra haasawaa keenya hunda keessatti kabajamuun mirga namummaa xiyyeeffannoo ijoo hariiroo alaa bulchiinsa Baayiden ta'uu hubachiifneera jechuun himaniiti jiru. Bulchiinsa Joo Baayiden fi Kamala Harris faayidaa uummata Itoophiyaa guutuu fi biyyattii keessatti dimookiraasiin akka babal'atuu fi misoomni dhufuu barbaada jechuun himanii jiru. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ta'anii erga muudamanis waraana kaaba Itoophiyaa dhaabsisuu fi muddama hidha haaromsaa waliin wal qabatee jiru tasgabbeessuu irratti akka xiyyeeffatan kaasaniiti jiru. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa xumuramee gara Itoophiyaa kan deeman Antooni Bilinkeenis waraanicha keessatti miidhamtootaaf haqi jiraachuu akka qabuu fi itti gaafatamni jiraachuun dubbii ijoo imaammata alaa isaanii akka ta'es kaasaniiti jiru. Mike Hammer waraanni Tigraay dhumatus loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa guutumatti gadhiisan akka hin baane fi humnootiin TPLF hidhannoo hiikkachiisuu fi gaggeessuun ammas harkifachuu kaasanii jiru. Gama biraan dinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa galuun kan himan Mike Hammer biyyattiin qaala'insi jireenyaa waggoota lamaan darban keessaa giddugaleessaan 30% ta'uu himanii jiru. Waggoota 20 darban keessatti bifa hin mudanneen sharafni biyya alaa Itoophiyaa sadarkaa gadi aanarra gahee kan jedhan Hammer dhimma dinagdee ilaalchisee Itoophiyaan IMF waliin marii takka jirtus kaasaniiti jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa hordofee dhaabbata Ameerikaa Agwaa
keessaa kan baate Itoophiyaan deebistee carraa gabaa Ameerikaa kana argachuuf carraaqachaa jiraachuu ishees kaasaniitii jiru. Hidha haaromsaa ilaalchisee Ameerikaan faayidaa waloo karaa mirkaneessuu danda'uun waliigalteerra akka gahan hojii dippiloomaasii itti fuftee akka hojjettus himaniitii jiru. Uummanni Oromoo mariin kun nagaan akka xumuramu abdii eegaa turus mariin nagaa Taanzaaniyaatti taa'amaa ture milkiin xumuramuu hafuun isaa Oromiyaa fi Oromootaaf mufaatii uumee jira.